biyya Arabaa biraati miti. Kanaafuu gaardiin nu barbaachisu jaalala malee. Dabbareeni Zoraa olee artistii ta'ee eenyu ta'ee maal ta'ee as keessatti ambaasaadara taatee maal taatee firiidamii qabda sochootee akka feete sochootee galtaa jecha abbaa kanaa akkasiin jedhu. Agiza dhugama rabbii nu goonsitan warri Bahareen. Maqaa isin goonee makiinaa dhiqisuu san jedhan jirtanii makiinaa. Bannaati yeroo takkana dubbisiifatti gurbaa galgala geegessine. Hojii shamaraa jira fataashoo hausmeedii fa'aa jira hojiin shamaraa. Parsantii sadii qabu. Kalukaa fataashoo firii viizaa meeqa shamaraaf 478 deemee jira Ibroon. Ibroon edda deeme makiinaa ana kennatee deeme ulfiin kinooti. Gurguree barganama biyya ergaa fi riivoo biyya binnaa fi yoo kana jennu dubbachuu hin barbaadu kanaayyuu gochaan agarsiisuuf taana. Maqaa fakkeenya godhadha warra Bahareen irraa. Firish Mariam nagalchime amma dalagaa deebi'an dalagaa irraa babbanne durba afaan hin beekne ni fiddaa hin fidu. Itoophiyaa galee biyya biraa deemu. Itoophiyaa galee torbaan kudha shanii akkas booda UK deemu. Osoo ka mortuu hin hora abbaan horuu jedhan. Maskaramii fi xajjituun isiniin mortoota haadha. Hiyyummaa kiyya qabdiitti normaali kan sanii isiniin dhibin. Lo'a makiinaa isaa bittan wallaahi kallata. Yuuroo 2,200 bara. Akkasitti maamee warri beektan. Kolkoloodhaan didiqqoo Dubaay gaarsi. Dubaay firii viizaa dhibba. Isin hawwi siisteemii Bahareen tun. Bahareen barbiyyuma hawwani. Kana oftanam. Bahareen namni dhufuu qabu nama hizbii hin qabne. Dhiira hidhaaffaa qabne. Deebiitii uummata waanyoo hin qabne walitti waanyine Bahareen warra dhufuu qabu uummata akkasiiti. Isinii galee baay'ina kenna agartanii ama Bahareen hin jirru bara. Tama jirtu santu waan gaarii bas. Kanaafuu kabizaatti tiraatu waan jedhan san akka biyyaan sanii miti. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahareen maqaatti goone afaan Arabaa ni beeka. Qosaa dhiisii hidhiisii Oromoo jala karaa galakkisii Dubaay zero. Ana ofta xaabiyaa qiliqilii wanni keessa nan seensisina. Mimi Dubaay ijoollee dhiiraa meeqaan fiddaa dhiira birrii meeqaan 600 dhiirri. Dhiirri ni ulfaata Bahareen dhiifa manaa godhaati. Abdii bilbila kee barbaadee ture. Fatuu Wallaggaa maaliif barbaaddan? Nullee fuulduratti dhimma isaatiif biizii taane guyyaa muraasa booda gama miidiyaatiin illee daayirektii suuqa kennas nu eebbistanii gaafa guyyaa muraasa booda. Waamicha asumarraan isinii goona warra Bahareen takkaan isinii himuudhaaf isinuu takka gatii taataniif yeroo takkaan asirra isinii dubbadha. Isinuu namarraan haftanii hin hafinaa isiniin jennaa gaafa eebba geennaa inshaallah. Waan kana qofa osoo hin taane waan guguddaa kana olii yoo walii galle waliin dalaguu dandeenya waan baay'ee warri Bahareen keessa dhageessanii hin dhufna koottaa hundi keessan immoo waamicha Oromummaa waamicha obbolummaa fi waamicha tokkummaa isin waamna dhageessanii hojii hin jiru Bahareen jira. Nafilat Shugutii Sabaan Boontuu Shawitti Ta'arsii Tajimmaa Mucaameeti Mucaarraa maal godha Uziyaa Nuurii Dukeetaa TikTokii jala hin jiru iddoo rakkadhe barbaadee dhabe bilbila kee durii bilbilli as jala jira ati bee maaluma siif godhu waan irraa biti waan inaa gootumoo kana ooftam waan naa gootu dhabdeesa dukeetaa mi
Sa'i hidisi Oromo jala agala kisi Oromo jala waan haarawaa isinii fide isin agarsiisa ijoolleen kireemota guyyoota muraasa kana dhufuu jiran turre kireemota garagaraa nagaafataa turtan qabaatii garagaraa nagaafataa turtan amma isin ol galchaa haala kanaan isinii galchinee irra qabaatii abukaadoo fi maannoo Dubaayitti malee argachuu hin dandeettan jedhaa turtan rakkachaa fi nagaafachaa turtan keessaan isinii galchinee jirra kanniinis already warroonni barbaadan keessaan bilbiladhaatiif free delivery walirratti shampoo conditioner fi shampoo walirratti qarshii 8 qabaatii dhoqqee waliin jecha ciqaa qabaatii gaidhaan zawwii kuni shampoo isaatii kuni cream isaatii natural avocado jedha kaagartan kana ijoolleen asitti warri Dubaay nuu fiddanii maal jettan warra Dubaay intamanyaayin annanta Bahrain keessan agarre malee albuunni Bahrain jiru wanna hunda caala kan biyya kamiitu isinii galee kana waan ta'eef asbiratti immoo mix fruit argitanii qabaati baay'ee bareedaa ta'e mix fruit isinii gashinee jirra itti aansuudhaan asbira qullubbii birrii 8 walirratti qullubbii shampoo conditioner fi qullubbii diimaa qullubbii adii jecha shunkurtii adii asbiratti immoo zinjibilaan treatmentiin kuni zinjibilaan asbiratti conditioner isaa wanti waliin asbira yoo dhuftan avocaadoodha agartanii asbira immoo zayita baay'ee tamarraajii ta'e yoo abaarsa qabaattan malee ka rifeensi keessan zabanyaa gurraa ta'e gadi hin dabarre treatmentii kana fayyadamnaan rifeensi keessan yeroo gabaabaa keessatti cheenjii ajaa'ibaa fiddan wallaahi lazi promise isinii kakadha kana kuni kan agartan hair shampoo dha mixed fruit dha branding isaa kinoo agartanii Devi zaitiin kun wajjini kuni conditionera guddichi kun inni kun shampoo dha inni kun zaiti dha jecha kunniin walirratti gatiin isaa qarshii 15 takka 2-3 isaa baay'ee guddaadha Devi haga baay'ee fayyadamta akkasuma fayyadamtaa qofa faayidaan isaallee baay'ee bareedaadha ijoolleen gabbachuu barbaadan illee proteiniin haala kanaan isinii galeera asbira ijoolleen dhiirotas iskaalaan haala kanaan galee jira eebbisu qaalleen irraa hin haftanii amma guyyaa muraasa booda asuma waamicha sinigoona itti aansuun coconut qabaata Itoophiyaa qarshii 4 innis galee jira arguu jirtanii takka isaatiin blue magic dax aloe vera rosemary avocado aspirat black tukura smoothie jedhansan kana nyaata fillee fayyadamtan maaliif hin fayyadamtan birrii 4 jecha baaziliina qorris dhufaa jira wantoota kanneen hundasaa ijoolleen Cosmo fi dibata garagaraas barbaadan akkasuma kamiin isinii dubbadhee kamiin isinii dhiisa wayaa aadaa kan standardii qabu asbiratti kunniin immoo steepii wayaa aadaati kaagartan gara sirraan Cosmodha gara narraan immoo wayaa ammayyaa abaayota qarshii muraasa qarshii 8 qofa abaayaa fashion